Kebor Multimedia Production. fayyadama shishaa fi dhugaatii alkoolii. Dargaggoon biyya keenya baala shishaa yookiin maariwaanaa jedhamuuf gabroome. Akka sijaaraatti aarfama walitti marame. Baala iccitii addunyaa namaaf saaqu jedhama. Maqaa gaanjaa jedhamuun guddisee beekama. Ogeeyyonni xiinsammuu akkas jechuudhaan qorannoo geggeessan. Shishaan keemikaala qaamaa fi sammuu namaa diigu of keessatti qabate. Namni isaan qabame miidhaa ati himtuuf yoomsi dhageeffate. Shishaa fayyadamuun bara 1950 booda biyya keenya seenuu isaatti himama. Warra amantii Raastafariitu qabatee dhiyaate jedhama. Mooticha Haile Sillaasee hordoftoota amantii kanaatiif magaalaa Shaashamanneetti iddoo qubannaa isaaniif taasise. Qubannaan isaanii yeroo booda oomisha isaa babal'ise. Har'a magaalattii gurguddoo biyyattii hunda qabate. Dubartii dabalatee sammuu namoota hedduu to'ate. Sababa shishaa aarsaniif akkas jechuudhaan dubbatu. Shayxaanatu isaanitti fakkeesse malee dhugaa hin fakkaatu. Shishaa yoo xuuxe hiyyummaa kiyya dagadha, wanta na yaachisu keessaa bahee gammachuu argadha. Sodaa narraa saaqee bilisummaa sammuu naaf argamsiisa. Humna naaf kennee shayxaana narraa fageessa. Barumsaa fi hojii kiyyaan cimaa na taasisa. Qorannoon mootummoota gamtoomanii akkas jechuudhaan dubbata. Akka addunyaatti dargaggoonni shishaa aarsan miliyoona 400tti dhihaata. Itti fayyadamtoonni biyya keenyaas garmalee heddummaata. Raadiyoon BBC sagantaa barii ganama mata duree Focus on Africa jedhu irratti xiyyeeffannoo Afrikaa jedhuun tamsaa'u irratti daawwii dhoksaa waggoota 6 geggeessuu isaa dhiheessa. Firii qorannoo isaatiin shishaan yookiin maariwaanaan galaana dargaggoo Finfinnee galaafate jechuudhaan ifoomsa. Itoophiyaan alatti magaalota Afrikaa Naayiroobii, Johannesburg fi Leegoosis fudhachuu isaa addeessa. Dargaggoon baala kana aarsu fayyaa sammuu hin argatu. Bira darbee obboleettii isaanii waliin qunnamtii saalaa raawwatu. Ragaa waajjira poolisii fi hospitaala irraa argamu yaada kana cimsa nuuf mirkaneessa. Keemikaala fayyadamuun sammuu of wallaalchisa. Sababa kanaatiin gocha gudeeddii babal'isa. Hanga lubbuu ofii baasuttis dhaqqabsiisa jechuudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO akkas jechuudhaan ifoomsa. Waggaa tokko qofatti addunyaa irraa namoota miliyoona 1 ol ta'antu ofii isaaniitii lubbuu isaanii baasee of ajjeessa. Haalli kun yoo itti fufe waggoota 10 booda addunyaa irraa waggaatti namoota miliyoona 2 ol ta'antu lubbuu isaanii baasa. Isaan keessaa harki caalaan dargaggeessa. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2018 dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo tokko geggeesse. Biyyi Sri Lankaa jedhamtu namoota ofiin of ajjeessaniin sadarkaa duraa irra jiraachuu isii mirkaneessa. Ameerikaa fi Awurooppaatti namoonni akka kanaa namoonni of ajjeessan heddummaatu. Sababni isaatis adda dureedhaan keemikaala yookiin shishaa ta'uun isaanii dhiyaata. Hayyoonni biyyoota dhiyaa nama biroo ajjeesuutti dhorkaadha malee ofiin of ajjeesuun mirga ta'uu isaa dubbatu. Fakkeenyaaf Friedrich Nietzsche, David Hume fi Jacob Appel
right to die movement jechuudhaan falmatu qabsoo mirga ofiin uf ajjeesuu bilisummaa jechuu. Belgium biyya yeroo duraatiif uf ajjeesuun mirga jechuudhaan raggaasisteedha. Labsiin kun paarlaamaa fi mana murtii biyyattii keessatti fudhatama argate. Namoonni du'uu barbaadan 100,000 lakkaa'aman gara biyya Belgiumii baqatu. Faransaayii fi Ingilizis mirga kana hojiirra oolchuudhaaf tattaafatu yeroo ammaatti jechuudha. Biyya teenya keessattis rakkoo akka kanaa hedduminaan dhageenya. Ragaa poolisii fi haakimaa irraa kana qulqulleeffachuu dandeenya. Magaalaa Finfinnee qofa keessatti guyyaa tokkotti namoota 10 ol ta'antu lubbuu isaanii galaafata. Magaalota biroo keessattis bal'inaan argatta gocha akka kanaa jechuudha. Itti aansuudhaan dhugaatii alkoolii nama macheessan haa ilaallu. Akkuma keemikaala akkuma shishaa alkooliin sammuu dhamaasee macheessa. Kana ta'ee osoo jiru miidiyaan hundi isa beeksisa, isa tatamsaasa. Miidhaa alkoolii keessaa muraasa dhiyeessa of irraa kaaseen dubbadhu ragaawwan saayinsiitiin mirkaneessa. Sababa dhugaatii alkoolii khamriitiin dargaggeessi biyya Ameerikaa 1,700 ol waggaa tokkotti lubbuu isaa dhaba. Sababa dhugaatii alkoolii kaansariin afaanii fi ujummoo nyaataa, kaansariin kalee fi harmaa nama qaba. Sababa dhugaatii alkoolii namni ofiin uf ajjeesa. Akkasuma balaa konkolaataa baay'isa. Dhiphachuu sammuu dipsoomaaniyaa dhaqqabsiisa. Dandeettii waa yaadachuu fi fedhii saalaa sirrisa. Dubartiin yeroo ulfaa alkoolii yoo dhugde fatal alcohol syndrome kan jedhamu rakkoo walitti bu'iinsa sanyii argamsiisa. Tapha qumaarii ol aantummaadhaan saffisiisa babal'isa jechuudha. Biyyi Islaamaa Maleeshiyaan nama alkoolii machaa'ee konkolaachisu irratti murtii hidhaa cimaa dabarsiti. Faallaa kanaatiin biyyi Las Vegas Ameerikaa qumaarii fi alkoolii babal'isti. Waggaa tokko qofatti tuuristoonni miliyoona 37 ol qumaarii taphachuuf akka isitti dhangala'an ibsiti. Biyyattiin galii harka caalu dhugaatii alkoolii irraa argatti jechuudha. Amantiin Islaamaa qumaarii fi dhugaatii alkoolii nama macheessan cibsitee balaaleeffatti. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والروان دقير فايدة مربين واتايس درقاقون نكين ركوان أكاكنا الرا وفافا جيسن سنين جدا قلتوما والفادة سقن تابراتي ننقول تدي بنبتي. Kebor Multimedia Production.